Video kana laale tanani hedduu takka laphee na cabe. Dhugaa rabbii jireenya addunyaati jettee obboleettiin keenya kuni jireenya kiyya fooyyeffadha jettee seenaa ishii warra dhageessa yoo jiraattani obboleettiin kuni jireenya kiyya fooyyeffadha haadha kiyya na dhukkuba haadha kiyya nam yaalchifadha jettee dalagaan kun wannaa ta'uu didee jettee rakkadhe jettee mana raammoo yookiin mana bofaa keessa hojjechaa jirta. Akkuma argaa jirtan kun harkatti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hedduu takkaamileen kona cabee badeedoo jireenyaaf jettee ofan jijjiira jettee raammoo nuushii nyaate mee laala akka inni godhatu dhugaa rabbii laala ishee ciniinuudhaaf akka godhatu rabbii keetiidha harka ciniinayyuu. Ani obsa siifaa kennu obboleettii koo waaqayyoon akkanumatti obsa siifaa kennu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo. Isinillee baga nagaa taatan baga jiraata isin jecha. Egaa video isin agarsiise kana irratti jechuudha. Obboleettiin keenya kun akkuma nama kamiyyuu ofan jijjiirattee Saawud Arabiyaa keessatti bakka isin jirtullee Saawud Arabiyaadha. Obboleettiin keenya kun akkasuma immoo mana bofaa keessa hojjettee jechuudha. Bofaa raammuuwwan garaagaraa raattee minifattee waan min jiru wanti isheen wanti raammoo jedhamee lafarra deema loo kun madadeeni wanti ishee keessa hojjenne jiru jechuudha. Viidiyoo ishee keessa seentanii warroonni fakkeenyaaf tuttukii ishee hordoftan beekuu dandeessanii obboleettii kana dhugaa dubbachuu fi hedduu takka garaana nyaatte. Maaliif jechuu keessa hin oolu dhugaa ana soo ta'e anuma tana ruus ta'e jechuudha. Osoo miiliyoona sii kennina mana bofaa keessa hojjedhu jedhin hojjedhu. Garuu waaqayyoon garaa ishee jabeesse waaqayyo akkanumatti illee ammallee garaa si haa jabeessu obboleettii koo. Jireenyi waan baay'ee nama gooti dhuguma ishillee jireenya tokkas ishee gochaara. Ofa fooyyeffadhaa akkasuma immoo seenaa ishee warra dhageessanii maatii ishee haadha ishee jalaa dhukkuba akka seenaa ishee irraa dhageette jechuudha. Viidiyoo ishee daawwadheetan ture viidiyoo ishee yeroo hundumaa na biraan dhufa jechuudha. Hedduu takka waan nama seenaa hedduu qabudha akkasuma immoo nama iddoo guddaa gahuuf tattaafatu dhalleedha. Obboleettiin keenya kuni hedduu takka hin gaddi dhugaa rabbi viidiyoo ishee dhaggeeffadhee gaafa laalu si bakka yaa jireenya addunyaa jedhe. Jireenya addunyaa qarshiidhaaf jennee dhugaa raammoon nyaatu raammoon ciniinee marzii nuti ta'u faana akkasitti jiraanna jechuudha beekaa. Nagaruu ishee isin tokko natti fakkaate isiniin jedha ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa isin irraaffanne bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu hordoftoota kiyya warroonni immoo akkasuma chaanaala kiyya faaraa taatan sabskraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'aa isiniin jedha jajjabeessaan bukkee dhaabadhaa. Isiniin jechuu jaaladha akkuma kaa viidiyoo jalqaba irratti agartanitti obboleettiin keenya kuni mana bofaa keessa hojjetti. Dhugaa dubbachuuf seenaa ishee gaafan dhaggeeffadhu tukii irratti maaliif namoota baay'eetu maaloo mana kana keessa hojjetanii maaloo kana keessa hojjetanii jedhanii ijoollee baay'eetu koomentii ishee barreessaa ture. Garuu isheen rakkina ishee himattee jirti jechuudha. Namni rakkatu malee waan kana keessa hojjetu. Dhugaa rabbii dalagaan illee hedduu naa ta'uu didee dalagaa hundumaa deemee dadhabee dalagaa kana bichaan naa ta'e. Maalan godha galeetillee waan godhuun dhabee haadha kiyya jalaa dhukkubaa haadha kiyya fayyifadha jedhee tanan malee jaaladheetiin kana keessa raammoo kana keessa hojjedhu mana raammoo keessa jaaladheetiin miti kana hojjedhu jettee yoo isheen akkasitti seenaa ishee himattu hedduu takka na gaddisiise jechuudha la. Dalagaan immoo naaf ta'uu dideetti dalagaa kaanis hin deema jette kaanis nan deema dalagaa naa ta'uu didee waanuma godhu dhabee bakka maaliif galuuf haadha kiyya dhukkubaa haadha kiyya yaalchifachaa jira jettee gaafa isheen dubbattu hedduu amalee nama caba dhugaa waaqayyo jechuudha. Jireenya kanaaf jetteeti maal gootiree dhugaa rabbi irratti illee faradumati obboleettii koo waaqayyo dhofsa akkanumatti si haa kennu waaqayyo si haa jabeessu akkanumatti jabaadhu goobaziidha. Namaaf illee iddoo hin qabneedhaati maaliif dhugaa dubbachuuf nama baay'eetu waan baay'ee ishiidhan jechaa turanii gara amantaatti illee waan baay'ee ishiidhan jedhanii yaati kuni haraamidha kuni maalidha maal gooti ka haraamii ta'e lala ta'e aliidii ta'e haraamii ta'e wanni isheen gootu hin jiru bara haadha ishee saniif dilaaltee haadha ishee dhukkubu laaltee ishee kan akkana waan kana malee jaalattee simutti osoo inni ciniinuuf akka inni ta'u argartanii jirtanii yaa barate natti fakkaata garuu haga sundas tuqoodu nama kaawwan ta'e loluu hin danda'a waan barateef bineensi kunis yeroo tokko akka namaatti kasi baratee si wajjin deemu hedduutu jira jechuudha. Innaa kaa obboleettii keenya kana akkuma argitanii mana bofaa keessa hojjetti. Bofa qofaa moti barra raammoo wanti tabaale wantu raammoo jedhamte jechuudha. Wanti fattee wanni isheen jiru likiskinni achi keessa hin jirre ayinata hin beektu raammoo ishee jechuudha. Viidiyoo ishee tuktukii ishee jala doosentanii ilaaltanii jechuudha. Hedduu takka baqa
ani waan ishii ilaalee baqa yaa rabbiin jedha ani dhugaa dubbachuuf anumti sun jetu oduu hagga barbaada sii kennaa kootti achi keessa hojjedhu dhiisite ijaanuu laalnaan jedhanii ilaaluu hin danda'an dhugaa waaqaa jechuudha. Isheen immoo garaa bal'eettiidha waaqayyoon akkamatti garaa keessa yaa bal'isu obsallee siifaa kennu obboleettii keenya jabaadhu amshiree jireenyi qormaata qabdi jireenyuma addunyaa tanatti qormaata qabaa qormaan namatti baa'atu immoo karuma hundaa yoo sitti baa'ate natti baa'ate jettee ofii ifatinii obsii keessa darbe guyyaa tokko waaqayyo ifa si baasuu danda'a waan ta'eef waaqayyo waan ati yaaddee akkasuma haadha keetillee waaqayyo si haa fayyisu haadha kee siif haa fayyisu jedhaan ijoollee dhugaa waaqayyo hedduu takka obboleettiin keenya kun garaana nyaatte dhugaa waaqaa jechuudha dhalatu jimmaati natti fakkaatu obboleettiin dhalatu jimmaati jetteerti himteerti seenaa ishee achirrattan argee garaana nyaatte hedduu takka jechuudha hedduu takka jechuudha dhugaa rabbi ijoolleen fituktukii shi qabdan laaltanii jirtanii yeroo baay'ee bakka waanuma wanna kana irratti waraabdilleedha jechuudha. Obboleettiin keenya kun akkuma anaati akkuma si'iiti nan dalagadhaadha malee har'a yookiin mana raammoo keessa hojjetadha jetteeti muti isheen haa ta'uti kaamaar godharree jireenya addunyaatu fatanaa hedduu qabdiidha fattanamaa jirti akkuma namni jaalatee muti dhugaa isheen jaaladheeti muti jettee himteerti dalagoo manna didee waan man dalagaa kanas nan deema na didee kanaafin kana seenee malee jaaladheeti miti ani immoo kan kana seenii fi haadha koo dhukkubaa haadha kiyya fayyifachuufanii jaaladheeti miti baree waan inni haadha kiyya fayyifadhu biyyattiin qabu jettee himtee jirti jechuudha. Innaa kanaaf ishiin asitti hojjetti wanta kanaa jechuudha. Kanaaf hojjechaa jirti wanna kana kanaaf hojjechaa jirti jechuudha malee yookiin immoo akka waan tasnaanna'aa yookiin immoo akka waan bashannanaa yookiin jaalatteeti miti jechuudha. Kanaaf malee namni jaalatee miti kan waan kana keessa hojjetu jechuudha. Kanaaf rakkina hedduu keessa darbaa jirti jechuudha. Obsiteetuma jechuudha. Namni gaafa obse waan guddaatti baha. Kanaaf obboleettii keenya kana waaqayyoo haadha kee siif haa fayyisu jedhaan jireenyi biyya ormaa kun waan nu goone qabu waan keessa darbaa jirru waaqayyoon tin hojii yaa ta'u numa hunda keenya jechuudha. Ijoollee nuti akkuma yeroo durallee sinin jedhee nuti hundi keenya iyyuu kiristaana ta'e musliima ta'e beelxee ta'e waaqeffataa ta'e hundi keenya lammummaan keenya Itoophiyaadha amantaan keenya garagara ta'ullee nutu lammii tokko nutu dhiiga tokko garuu jarri gaafa nutti ka'anii gaafa waan godhan ijoollee har ati musliima ati kiristaana nuun hin jedhan ati waaqeffattuu ati maalidha nuun hin jedhan hunduma keenya nutti qabanii yoo nu ajjeesanis ta'e nu ajjeesan yoommoo yoo waa balleessinis ta'e waa akkasuma godhan malee jarri Itoophiyaadhas beeku malee ati amantaa feete hordoftee hojii keenya qofa kan nu jaalataniif gaafa hojiin kee hin badini hunduma namaa yoo nu jaalatan kanaaf adaraa keessa obboloota ko amantaadhaan kutaadhaan gandaan waliin qoodinaati Itoophiyaa taate taana wal jabeessi atu biyya namaa keessa jirta ati amaara ati tirgeedha ati waaqeffataadha ati musliima ati kiristaana jedhe hunduma namaa dhiisan jarri yoo gaafatti ka'anii jechuudha. Kanaaf ati kiristaana jedhanii kasi jibbanii miti. Hojii kee qofa kan jaalatan. Hojii kee ati maaf waan feete yoo hin taane yoo isaan hojii isaaniitii fi akka daa'ima isaanii jaalattu barbaadu malee amantaa irraa dhimma hin qaban isaan jechuudha jaalatu. Maaliif ati amantaa feete yoo hordofteeyyuu isaan hojii qofa malee wanni amantaadhaan wallee qabsiisanii nu addaan nu qoodan hin jiru isin jechuu barbaadetan ijoolleen akkasitti fudhatan adaraa keessan akkasitti fudhatina. Adaraa keessanii jechuudha. Hundi namaatu dalagachuu baate. Ati waaqeffataatis, ati kiristaanatis, ati beelxeetis, ati musliimatis hundi keenya maaliif baane dalagachuu baane. Biyya keenya keessatti amantaa garagaraatu jira. Amantaa keenya hundi keenya walii kabajnee jiran. Akkasuma biyya ormaa keessatti illee amantaa kee kana hordoftaa bayyasii kan namni hin jiru. Maaliif amantaan kan lubbuuti waan ta'eef kanaafi waliin qoodinaa amantaadhaan kutaa isin kanaafi adaraa keessanii wanni isinitti himu amantaadhaan kutaa waliin qoodinaati viidiyoota ijoolleen yoo akkas rakkatan keessattuu ijoolleen baay'inaan rakkachaa jiru biyya Saudi Arabiyaa keessatti akkasuma biyyoota garagaraa akka Jordoon Beerut kana keessatti rakkachaa jiru kun kan rakkatanii maalla lammii keenya malee lammii biraati miti nuti waliin birmachuu qabna asudoo gondaan amantaadhaan kutaa waliin qoodinaa akkasiin jedhu isa kanaadha jechuudha nuti hundi keenya rakkannee biyyaa baane malee jaalatee namni biyyaa ba'u hin jiru yookiin biyya guddatte taatee barumsan kan biyyaa baatu miti yookiin fiigichaan kan biyyaa baanee miti yookiin beekamtii wayii qabaannee kan biyyaa baanee miti biyya arabaa kan dhuftu hundi keetuu dalagachuudhaaf afaan beettee beekuu baattee dhimma isaati miti kan dalagachuudhaaf garuu biyyoota gurguddatte gaafa ta'e
Yookiinif fiigichaan bahuu dandeessaa yookiinif immoo yaa akka biyya arabaa kanaa miti kana araba bishaaniin dhufuu dandeessaa birrii xiqqoodhaan dhufuu dandeessaa biyyoota gurguddate birrii miiliyoona meeqa baastee deemta jechuudha. Kanaaf biyyuma akkasiisaniyyuu gaafa deemtu firiidamii qabdaa jechuudha. Garuu biyya kana keessatti firiidamii hin qabdu gadi qabattee mataa kee bulta malee jechuudha. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo walii mirmadhaa nuti lammii tokko isiniin jechuu barbaada. Hundi teenyayyuu dalagachuu baanee walii arrabsinaa keessattuu ijoolleen gara amantaatti wal arrabsitan walii arrabsinaa. Nuti biyya keenyatti amantaa hedduutu jira wal kabajnee jira. Nuti Itoophiyaadhaan beekamna malee arrabaanii miti jechuudha. Kanaafiyyuu walii arrabsinaa jechuudha. Hunduyyuu gaafa biyyatti gale waliin arrabsu garuu gaafa miidiyaa tana hundumatu anatu beekaa san irratti wal arrabsa jechuudha. Akkas isiniin jedha kuni gorsa keeti kuni gorsa kooti. Warri akkas balleessiteettani dhiifamanaa godhaa. Ani gorsa sin gorse malee waan kana haasa'u osoo hin taane bakka jireenyuma addunyaa tanaatiif jettanii wal arrabsinaa sun jechuu barbaadetan. Hundi keenyayyuu addunyaa gantuu tana guyyaa gannee biraa deemnu hin beeknu. Waaqayyoomtu hunduma keenya wajjin nu haa ta'u. Hundumti keenyayyuu hundi keenya dalagachuu biyyaa baanee waaqayyo nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Biyyi ofiitii fi haati fi jaalatti hin qabdu jedha Oromoon gaafa marmaaku. Akkasani nutis biyyuma keenya jaalatti san nu wayya malee biyya ormaa biyyuma ormaati. Homaa nuun godhu jechuudha. Abadan homaa soonni tokko nuun godhu. Gaafa galee biyyuma keenya jaalatti sanitti Itoophiyauma keenya isatti galla jechuudha. Kanaaf kan biyya ofiitii fi haadha ofii ga'uun jiru. Kanaaf har'a rakkinaaf hunduyyuu biyya yaa'ee har'a mana raammoo keessa hojjettu obboleettiin keenya kun jechuudha malee waan biraati miti jechuudha. Rakkina jiraachuu baate isheen tuni biyyaa baatee mana raammoo keessan hojjettu. Har'a biyya keenya keessatti wanti dhabameef jechuudha. Kanaaf adaraa keessan hundi keessaniyyuu waliif birmadhaas jechuu barbaada. Akkasuma warroonni chaanaala kee hafaa taatan immoo sabskiraaybii gochuudhaan nu jajjabeessaa nu bukkee dhaabadhaa isin jedha. Akkasuma immoo warroonni yaada fi qeeqoo qabaatan koomentiitti barreessuun dagatinaa isin jaalladha isin kabaja. Hanga viidiyoo biraatti watti deemnutti viidiyoo kanaan hundi keessaniyyuu turtii gaarii isin jedha. Jabaadhaa waliif birmadhaa waaqayyo isin wajjin haa ta'u isin jedha. Baay'ee hanga viidiyoo biraatti watti deemnutti.